Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Fagoof dhiyoota ejjanii karaa toora raadiyoo fi intarneetaan kan nu caqasaa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya jaalatamoo. Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin yaa qaqqabu jechaa sagantaa keenya kan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aatti isin beeksifna. Sagantaa har'aa isin beeksisuun kan isin faana turu an Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'u oduudha. Oduutti aansee dhimma hooggantoota qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo haqa dhabanii hidhaa keessatti ittisamanii jiran irratti qophii qindaa'ee qabna. Dhumarratti ammoo haala beela godina Gujii keessa jiru irratti hundaa'uudhaan afgaaffii jiraataa godinichaa tokko waliin taasifne isin biraan geenya. Jalqabaa haga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaa jechaa kallattumaan gara oduuttan isin dabarsaa oduun kunooti. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Magaalaa Mattuutti kan argaman miseensonni adda bilisummaa Oromoo hidhamuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa duula miseensota adda bilisummaa Oromoo haadamsuu, hidhuu fi hiraarsuu kan itti fufe yoo ta'u, Agayya 12 bara 2022 godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu irraa miseensota adda bilisummaa Oromoo kata'an Masqaloo Badhaasaa, Dabalaa Kabbadaa, Gammachuu fi Geetuu ka jedhaman qabanii hidhuu oduun arganne ifa godha. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kunneen kan qabaman bakka hojii isaanii irraa ta'uu kan ibsu oduun arganne kun yeroo ammaa buufata poolisii magaalaa Mattuutti hidhamanii jiraachuu addeessa. Amma duras yeroo adda addaatti badii tokko malee qabamanii hidhamaa turuu oduun kun dabalee hubachiisa. Magaalaa Daarimuutti waraanni dargaggoo tokko irratti reebicha ulfaataa raawwate. Godina Iluu Abbaa Booraa ona Daarimuu magaalaa Daarimuu keessatti guyyaa kaleessaa hagayya 13 bara 2022 waraanni Bilxiginnaa dargaggoo Fuwaad Ibraahim jedhamu qabuudhaan waboodhaaf bilbilaa jirtaa jedhanii reebanii miidhaamaa irraan geessisuun booda akka hin yaalamnes dhorkanii waajjira poolisii keessatti hidhan jechuun maddeen magaalattii gabaasan. Walitti bu'iinsa naannoo Somaalee fi Oromoo gidduutti mudateen namoonni 14,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uun ibsame. Walitti bu'iinsi uummataa kun karaawwate daangaa godina Baalee fi godina Liiban kan naannoo mootummaa Somaalee jalatti argamu irratti taasifameen ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa kanaan gama lamaan irraa namoonni 14,000 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii gadhiisanii buqqa'uuf akka dirqaman eerameera. Hoogganaan biiroo buusaa gonofaa godina Baalee Wandimmaageenyi Kabbadee VOA'tti akka himanitti rakkinichi kan mudate hidhattoonni naannoo bulchiinsa Somaalee irraa ka'uun erga uummata irratti haleellaa raawwatanii booda ta'uu yaada VOA'tti kennaniin ifa godhanii jiran. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa ona Amuuruutti barataa yuunivarsiitii Odaa Bultum ta'e mana hidhaatii baasee ajjeesuun dhaga'ame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuuruutti barataa yuunivarsiitii Odaa Bultum ta'e Abdii Abbabee jedhamu boqonnaa gannaaf ka gara maatii isaatti galee waraanni sirna mootummaa PP hagayya 11 bara 2022 galgala mana maatii isaa deemuun qabanii mana hidhaatti darbatan.
Erga hidhanii booda hagayya 12 bara 2022 galgala mana hidhaa keessatti ajjeesuun reeffa isaa mana hidhaa keessaa baasanii gatan jechuun maddeen keenya achirraa beeksisaniiru. Tasfaayee Birruu jedhama. Bakki dhaloota isaa Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda Goolaa Gurjiiti. Kamisa darbee utuu inni mana bunaa taa'ee buna dhuguu humnoonni tikaa mootummaa qabanii ukkaamsuudhaan achi buutee isaa dhabamsiisan. Maatii fi firoottan isaa hundinuu barbaadanii erga dhabanii booda ajjeefamee reeffi isaa ganduma Goolaa Gurjii keessatti waraana mootummaatiin eegamaa jiraachuu jiraattonni naaf mirkaneessanii jiru jedha gabaasaan naannoo sanarraa nuuf ibse. Namni kamiyyuu reeffa mucaa kanaas akka hin awwaalle dhorkaniiru jedha odeessi gama sanarraa nu dhaqqabe. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaatii qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii. Hordoftoota keenya kabajamoo dhimma hooggantoota qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo haqa dhabanii hidhaa keessatti ittisamanii jiran irratti qophii qindaa'ee qabnees ni dhiyaannaa kunoo itti dhiyaadhaa. Sa'a abbaan gaafa cabsee alagaan ija jaamsa. Ejjennoo siyaasaa isaaniin yakkamanii cubbuu fi daba qaama aangoo polotikaa dhuunfateen karooraan hidhamanii hiraarfamuun deeggartoota miseensota qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ummata Oromoo bal'aa dabalatee falmattoota mirga namoomaa fi qaama nagaa barbaadu kamuu yaaddessuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n jaarmiyaa cunqurfamuu fi hacuucamuu ummata Oromoo keessaa dhalatee guddate jaarmiyaa harqoota gabrummaa ummata isaa irraa kaasuuf hadhaa qabsoo hedduu habbuuqataa turee fi jiru kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti. Kana irra darbee biyya kana keessatti dhaaba seeraan galmaa'ee hojii siyaasaa geggeessu ta'uu hunduu beeka. Mirga uumamaa ummanni Oromoo qabu sirnoota dhufaa lufaa abbootii irreetiin irraa mulqabe gonfachiisuuf bilisummaa, walabummaa, birmadummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa dhaalchisuuf addi bilisummaa Oromoo qabsoo dhooftuu taasisee wareegama dachaa kaffalaa turee fi jiruun miseensota isaa qaroo qarayyoo sabaa itti wareegeera. Ammas wareegama ulfaataa kaffalaa jira. Addi bilisummaa Oromoo bu'uureffamuu isaa irraa qabee waggoota 49 darban keessatti qabsoo roga hundaa godhaa tureen kabajaa ummata isaatti horuun calaqqeelee hedduu har'aan tana ummata Oromoo bal'aa keessatti argaman argamsiisuuf miseensa hanga hooggana hedduu itti wareegeera. Har'as wareegama fakkaataa baasaa jira. Hamilee ummata isaatti gudhee ummata isaa boquu diinaan cabde ol qabachiisuuf waliigaltee hojii irra hin oolfamin mootummaa Itoophiyaa waliin taasise fudhatee ifatti Oromiyaa keessatti hojii isaa geggeessuuf galus ummata isaa abdachuun murtoo ofitti fudhateen dhiibbaa fi dhiittaa qaamni biyyattii bulchu irratti geggeessaa turee fi jiru cufa dhiibbatee ummata isaa keessatti hiraarfamaa jira. Akka kanaan waliigalteen 2018-2010 akka lakkoofsa Habashaatti sirna addawaayii OPDO, ODP, PP qaamolee darabee maqaa jijjiirachuun biyyattii bulchaa turanii fi jiraniin hojiitti hiikamuu dadhabuun qaamni biyyattii bulchaa turee fi jiru adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa taasiseera. Ittis jira. Osoo jaarmiyaan keenya seeraan biyyattii keessatti akkuma jaarmiyaa siyaasaa karaa nagaan qabsaa'u kamiittuu heeyyama seeraa argatee jiru olaantummaa seeraa cabsuun anatu sii beekaan waajjiraalee dhaabaa isa muummee gullallee irraa qabe hanga onootaatti jiran cufuu qabeenyaa dhaabaa saamuun caccabsuu miseensota dhaabaa irraa hanga hoggana mataa dhaabaatti sababa ejjennoo siyaasa isaaniif qofa maqaa fi himata adda addaa dhugummaa tokkollee if keessaa hin qabnetti maxxansanii hidhuun hiraarsuu hojii guyyaa guyyaa godhatanii. Qaamni mootummaadha ofiin jedhu
aangoo politikaa dhuunfatee maqaa jijjiirataa biyyattii bulchaa turee fi jiru hidhaa fi hiraarsa garmalee deeggartoota, miseensota, qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irra geessisaa turaniin osoo walirraa hin cinne waggoota 5, waggoota 4, waggoota 3, waggoota 2, waggaa 1 wal duraa duubaan hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyeessin dabalatee kanneen manni murtiis bilisa baase ukkaamsee irra taa'uun hiraarsaa jira. Kun ifatti seera cabsuu mootummaa amma aangoo irra jiru kan agarsiisudha. Hiraarfama jaarmiyaa isaa fi miseensota isaa ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti ibsoota wal irraa jalaan baasaa tureen iyyataa ture. Dhiyeenya kanas erga manni murtii Burraayyuu qondaalonni fi hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiran akka gadi dhiifaman murteessee fi poolisiin hojiitti hiikuu dideen booda ibsa adoolessa 26,2022 baaseen sirni mootummaa biltsiginnaa yakka tokko malee hoogganoota ABO mana hidhaatti ogguree jiru haalduree tokko malee gadhiisuu qaba jechuun gaafate. Hoogganoota, qondaalotaa fi miseensota keenya yakka tokko maletti hidhaa keessatti itti taphachuun maatii, fira, ummata bal'aa fi biyyattii gara hin barbaachisnetti geessa. Hoogganoonni dhaaba keenya olaanoo fi qondaalonni siyaasaa olaanoo waggootaan mana hidhaa idilee fi al-idilee keessatti mootummaa abbaa irree biltsiginnaan hiraara keessa jiru jechuun haala miseensonni dhaabaa keessa jiran ibsa kanaan mul'isuun isaa kan yaadatamudha. Gama biraan seeraan alaa hidhaa keessa jiraachuu isaanii qaamonni garaagaraa kan akka Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa, Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa, manneen murtii kan sadarkaa adda addaa fi kan kana fakkaatan yeroo garaagaraatti ibsa baasaniin yakkarraa bilisa ta'uu isaanii mirkaneessuun gadhiifamuu akka qaban ajaja kennaa kan turanii fi jiran ta'us qaamni aangoo politikaa dhuunfatee uummattoota biyyattii humnaan bulchaa jiru gurra ittiin isaan dhaga'u qabaataa hin jiru. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa dhuma baatii ammajjii bara 2019 kan hidhame, miseensa Shanee Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Mikaa'el Booranii fi miseensa Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennesaa Ayyaanaa waxabajjii 30/2020 mana jireenyaa isaanii keessaa kan waliin qabaman Jaal Dr. Gadaa Oljirraa itti gaafatama waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee muddee 20/2020 mana jireenya isaa keessaa kan qabame, Jaal Daawit Abdataa fi Jaal Lammii Beenyaa adoolessa 12/2020 kan hidhaman, akkasumas Jaal Gadaa Gabbisaa bitootessa 19/2021 kan hidhame cufti isaaniitu hanga har'aatti murtii mana murtii malee murtii murna piipiin hidhaa keessatti ittisamanii jireenya mana hidhaa fi dhukkubootaan hiraaraa jiru. Bifuma wal fakkaatuun jaallan miseensota, qondaalotaa fi gaazexeessitoonni ONN kan keessatti argaman koreen bulchiinsa mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa namoonni 17 mana sirreessaa sabbataa Daalattiitti murtoo seeraa malee hiraarfamaa jiru. Akka waliigalaatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan ganna 5 mana murtiitti hin dhiyaanne dabalatee guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti bakkoota dhoksaa fi beekamaa garaagaraatti hiraarfamaa jiran. Hanga guyyaa har'aatti illee miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo badii osoo hin qabaatin sababa PP deeggaruu didaniif yookaan ilaalcha siyaasaa ofii hordofuu irraa jimlaan qabamanii hidhatti darbatamuun itti fufeera. Kun Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa keessatti waan deemsifamaa jirudha. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n seerrii fi heerri haa kabajamu, hoogganoota hanga miseensa keenyaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi haalduree tokko malee akka hiikaman yaamicha dabarsaa ture. Har'as dabarsaa jira. Garuu qaamni mootummaa biyyaa bulchaa jira ofiin jedhu kan isa dhaga'e hin argamne. Biyya kana keessatti olaantummaan seeraa hojii irra akka hin oolle ifatti mul'ataa jira.
olaantummaan seeraa mootummaa seera cabsee mirga dhala namaa irra ejjetee hojii yakkaa hojjechaa ooluuf akka ta'utti dhiyeeffama. Osoo dhugummaa seerri jiraatee hojii irra kan oolu ta'ee hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokkoofillee hidhaa keessa waan isaan bulchu hin jiru. Waan ta'eef uummanni keenya keessaa fi alaa qabsoo roga hundaa finiinsaa turtanii fi jirtan akkuma kaleessaa fi dheengaddaa haala ulfaataa fi rakkisaa kamuu keessatti jaarmiyaa keessaniif hoogganaa fi miseensa isaa sagalee ta'uun cinaa dhaabbataa turtan. Har'as miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hoogganoota keessan cinaa dhaabbachuun sagalee ta'aafiin dhaamsa yerooti. Oromoon of malee wal malee qaama biraa isaaf birmatu hin qabu waan ta'eef haala danqamaa danqaraa fi danqaa diinaa keessatti yoo nuti ofirra ciisnee fi walirra ciisnee qaamni alaa dhufee nuuf birmatuu fi nuuf iyyuu hin jiru. Inumayyuu madaa Oromoo barbaadanii ashaboo itti firfirsu. Kanaaf kan sa'a abbaan gaafa cabsee alagaan ija jaamsa jenneef. Kabajamtoota hordoftoota keenya tokko lama jennee xumura sagantaa keenyaa irra ga'aa jirra. Sagantaa keenya kan xumuraa haala beela godina Gujii keessa jiru irratti hundaa'uudhaan afgaaffii jiraataa godinichaa tokko waliin taasifne isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadhaa.
Duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin haala godina Gujii keessa jiru nuu ibsuuf argamuu keetti hedduu galatoomin siin jedha. Mee haalli godina Gujii keessaa maal fakkaata? Keessattuu yeroo ammaa kana hongee yookiin hoolaa godina sana mudateen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbaa jira. Dubartoonni daa'imman hedduu akka miidhamantu sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaalee meenistriim ta'an hedduu irratti ka'aa jira. Mee isa kana maaltu jira? Mee naannoo san qabatamaadhuma waan naannoo san irraa hakaanu? Haalli waliigalaa naannoo godina Gujii bahaa jiru kun haala baay'ee hamaa akka malee nama jibbisiisuu fi haga an dubbadhe kanallee kacaaluu fuula namarra kadarre namalletti dubbachuurraan darree waaqi qofi waan nama gollate kana waan an gollattu nama gollatteerti ammoo waaqan gollattu jedhanii sabi kun hundi gara waaqaa qofatti kabooyaa jiran keessa jira. Sabi kun haga sadarkaa namummaa dhiisanii duwwaa dhaabatanii arrii jedhanii fuula waaqaa callaa dura bu'anuu keessa jiranii abdii fixatanii jechuu jiraachuu dadhabanii dhiibbaan hagana hin jenne qoor qalbii dhala namaa cabsee nami namummaa dhabee bineensaa hoti gadi bahee bineensa ta'ee uumama kalee waan ni kenneef qophiisaa fi mukaaf marraa bishaan akkanaan gaditti jedhee dheedaaf kennaan sun waan bira waan hin kennaminiif namni ammoo sababa haala amma keessa jirru irraan kan ka'e namummaa dhiisee gaddeeqee sadarkaa bineensaatti deeqee jiraachaa jira. Haala hamaa jibbisiisaa akka malee nama sodaachisu keessa jirra obboleessa kiyya. Kana gaafa jedhu ammoo waanni kun na ho'isee dubbata sadarkaa hamaa sadarkaa didiiti yookaan ganda dhugunnee lubbuu teenya nuti namni har'a saba kana keessatti ija hagamaga tokko waa hubannee wadhaggaa jirru kun haga lubbuu keenya balleessuu ofiin uummata kanaaf of dhabamsiisuu deemaa jirra. Maaliif namatti wa dubbannee furmaanni hin jirru waaqa qofatti manne ammoo waaqan jibbaatanu yeroo eegatee barri ammoo furmaataa namaa dhufa. Haala hamaa keessa jira sabi kun nama ta'ee hin jiru miidhamarra jira kallattii haala waliigalaa yoo sitta hime tokkoffaa rakkoon uummata kana gubbaa jiru tokkoffaa rakkoo siyaasaa cimaatti uummata kanarra jira. Karaa siyaasaa cimaa yoo jennu uummata kana waggaa yookaan gara waggaa afuriitii fi rakkoo waraanaa guddaan uummata kanarra ture. Uummanni kun lolamaa waraanamaa manni irraa gubachaa dararamaa dubartiin gudeedamaa buqqa'aa godaanaa baqachaa shororkaawaa asiif achi raafama akka qilleensa muka raasuutitti jiraachaa jira waan taateef rakkoon kun gubbaa ture. Uummanni kun abdii jiru fixatee cubbuun kun gara fuula waaqaatitti ol laallamtee waaqillee gubbaa gad laalee roobilleen dhabamee roobi dhabamirraa kaka'een fichaan midhaan hin qabu sa'a waan qabu duudii nyaatee fixatee uummanni kun rakkoo hamtuu keessa jira. Sababa nyaataaf untoo hin qabne irraa kaka'een har'a ammoo dhiboo jajjabduu keessa jira. Saayintifikaali tokko dhiboo jajjabduu gaafa jennu dhiboon daddarbaan ciccimaan naannawa kanarra ka'ee jira. Fakkeenyaaf malaariyaa environmental hygiene adda addaatiin wal qabatee shigooti bacillus dysentery keezileen jedhamu wanni akka ameebaa kumfaa bifa adda addaatiin baay'atee naannawa kanarra ka'ee jira. Maarraa kaka'ee uummanni abdii qabu waan nyaatee hin qabu waan deemee ittiin jaalatuu danda'uun takkattillee hin qabu waan taate akkasumas ijoolleen xixiqqayyoo malnourishiin rakkoo nyaataa gugurdaa hamaadhaan saaxilamtee yoo hagana jedhee kasitti himuu hin dandeenye ijoolleen baay'een abbaan tokkotti ijoollee gara 10 qabatee har'a dhufee yeroo laallama jirutti waan akka qaaman qabanu iddootti furmaata qabanu dhumanii du'anii badaa jiranii. Health postiin tokko kaan health centerii yookaan hospitaalli tokko kan isaan itti tajaajilaman hin jiru. Maaliif jennaan
sadarkaa namarraa abdii dhabanii waaqa qofa gubbaa jiranii ofi bira laalanii waan tokko hin qabanu qe'ee isaanii laalanii moonaa isaanii laalanii kiisa isaanii laalanii wanni tokko wanni isaan ittiin furmaata argatan hin jiru jechuudha. Sababa kanarraan daa'imman baay'een bifa akkanaatiin miidhamaa akkasumas leeder haawwaleen ulfaa ammoo ulfoottee hir'ina soorataatiin qabamuu akkasumas ulfoottee guyyaa da'umsaa sanirratti tajaajilli da'umsaa gahaa waan hin kennamneef sababa qineessuutiin dhumachaa jirti. Akkasumas ijoolleen garaa keessatti hir'ina soorataa irraa kan ka'eeni ijoollee ulfaatina hin barbaachisne yookaan kiiloo hin barbaachisneen dhalattee achumatti lubbuu dhabaa jirti. Dubartiin da'umsaan booda dhiigi irraa baafatee yaalli tokko hin jiru bifa akkanaatiin dararamtee dhumachaa jirti. Kallatti kamiiniyyuu ispeesikaali bakka tokko innaa fudhanne dhaga gosee kujjibaa kan uummanni kun baadiyyaadhaan magaalaaleen jijjirtu tajaajilu gurguddaan jiru akkuma beekamutti awwaannisi haala yerootiin wal qabatu kun qabatee gubbaa jira waan taateef sababa awwaannisa kanaatiif awwaannisi yoo siin jedhu atuu beektee jirta isaan callaa keessa jira isaan uummataaf waan tokko yaadanu uummanni hir'ina soorataati uummanni dhibeen dararamuun uummanni rakkoolee nageenyummaa kanaan miidhamuu isaaniif milkii waa itti fakkaatteef uummataa waan hin yaadneef uummanni karaa kanaan miidhamaa jira. Tajaajila bira takkatti argatu isaan akka milkiititti akka gammadaatiif fudhatanii afaan callaa hololanii tajaajilaalee adda addaa karaa NGO adda addaatiin silaa gara uummataa kanatti gadi dee'uu barbaadan achitti dhuunfatanii awwaannisa yookaan humna badii isaanii farree waan rakkoo tana biyya tanaaf fiddisan callaa sooraa waliin nyaataa waliin hololaa warreen sun qoobsi isaanii waliin deddeeqaa waliin deemanii uummanni obboleessa kiyyaa bifa akkana fakkaatuun dhiphatee rakkataa jira. Baddaa keessa bosona keessa deemaa jira. Jiruun qabu le'iin qabu nama hin jedhamu horiin tokkotti hin jiru. Bonni itti bu'ee horii harkaa fixee waan itti wallaalee gabba'ee ejjee boo'aa jira jechuudha. Sa'aatii amma jirru kana keessatti haalli jireenya uummataa kana fakkaata. Tole ulfaadhu yaada bal'aa nuu kaastee mee Gujii Bahaa kana aanota yookiin immoo hagam gandoota hagam keessattidha tilmaamumaan osoo naa kaastee aanota meeqa keessattidha beelli kun kan inni bu'ee jiru? Aanaa Sabbaa Boruu, aanaa Gooroo Doolaa, aanaa Liibaan, aanaa Gumii Eeldalloo. Keessumattuu aanoleen kun aanaa Waadaraallee dabalatee aanaa nami beelaan keessa dhumatee badaa jiru obboleessa kiyya. Wanni nama gollate waaqan gollatu u'arrii. Wanni nama gollate waaqan gollatu. An dhaggaa waan kana siin jedha hubataa siin jedha mana namaa seenee koonkiin wanni akkasi afaan tu'unan takkattiin hin jirtu. Moonaa loon hin jira ijoollee 20 qaba namni tokkotti abbaan maraatee haati maraatee nama muka hidhanii jira. Guyyaa har'aa sa'aatii amma jiru sana keessa ammaan kana nama maraatee muka hidhanii jira dubartiin jirti. Humnaan qoraan cassanii bulan kaan qoraan nama irraan bitu. Yeroo hunda humni badii sun dhuftee lafa uummati magaalaa keessa jirtu waan jettuuf nami qoraan bitee tajaajila qoraanii hojirra oolfatu waa hin jirreefi qoraan irraan bitanu bisaan gurguranii bisaan irraan bitanu arda kunoo ilmaan waan guddisanuu dhabanii kunoo ta'anii rakkachaa jiran kun aanaa Sabbaa Boruuti fakkeenyaaf aanaalee maqaa fi dhawee kana hunduma keessatti gandoota yoo ta'an xiqqaate 20 ol callaa qabanii ganda kana keessatti hunduma keessattuu namni dararamaa jira wal fakkaatuun rakkataa jira rakkoo fayyaa rakkoo garaatii rakkoo nageenyummaati namaa miti waaqa qofa quba qaba malee waan akka gargaan qabu waan cite waan bade hin jiru u'arrii irra deebi'e. Tole ulfaadhu erga naa kaasuun kan keenafne waa tokkoon yaada dubbii kan kee ati naa kaasaa jirtu tibba darbe TV OBN irratti bulchaan godina Gujii Bahaa dhiyaatanii godina keenya keessatti namni beelaan du'e tokkollee hin jiru. Odeessi bahaa jiru kun odeessa dogoggoraati sobaa ka jedhu laatanii ati jiraataa godina sanaati godina sana keessa jirtaa rakkoo hawaasaa itti dhiyeenyaan argaa jirta waan ta'eef mee akkamitti ilaaltee jalqaba? Sorry sun bulchaa mootii munaa malee biqiqisa waan beektaa waan namirraa dubbatuu hin dandeenye bulchaa jechuun liideer jechuun nama ammoo
waqaama itti akkuma sila itti jiraatee garaa baasee kootii dansaa keetee jiruu dansaa teessuma dansaarra biirii dansaa qaqqabusan sila akkuma maatii isaa san qabatutti saba isaa yoo qabate bulchaa jira. Kun bulchaa mootii munaadha. Uummataaf yaanne waan dabaati. Uummanni guyyaa guyyaan waan lafaaf samaa'ii ka beeku ila dhuguma ila spiritually akka spiritually tokkochi dubbadha. Uummanni garaan guyyaa guyyaan kaaduu nama kudhanii jira. Fakkeenyaaf Ganda Dirree Sabansaa kan jedhamu keessatti haati duutee ilmeen ammoo reeffa hodhaa turtee jirti jechuu fakkeenyaaf. Akkamittiin duune namni malnaa urrichide wamaan beeku daalle maan beeka duqara daafanaa bar nama kutaa sagaleeni kantiibaa ta'e achirraa fuudhanii godina bulchaa jira maan beekan saayintifikaanii ilmeen takka yoo amma hir'ina soorataatiin qabante qufaan tokko qabannaa hin duuti dhukkubaan duute jedha garaan duute bari haati takka ammoo ilmaa isa 20 soortii wattiin kennitu waan qabdi ilmaan callaa kenniti bee lafa dhoottee mana yaalaa dhaabittu ebelu duute lafa dhoottee duute jiranti eeyyee garaan duute bee kun dhukkubaan duute jedhaa jiran beektaa namni hin jiru dhaban qabu deezreetiin kun guyyaa guyyaani riisirchi godhamee yoo lallamaa deemetti dhugaa siin jedha ganda tokkocha keessa allaa torbaanti namni kudhaniin du'aa jechuudha kudhaniin du'a. Tole ulfaadhu fayyaa ta'ii yaada bal'aa nuu kaaste mee kara dubbii kan keenya yookiin marii keenya goolabuutti deemna. Yeroon kun yeroo gannaatii keessattuu sila osoo roobni jiraatee yeroo namni qotatu yeroo namni facaafatudha. Amma immoo ganaa kaastuufichaa waa tokkollee uummanni akka hin qotannedha kan naa kaaste. Gara fuulduraatti mee hawaasni kun akka kanatti bara kana osoo hin qotatin bahee jiruu isaatiif waan egeree isaatiif ta'u osoo hin ta'abbatin osoo hin dhama'iniin bahee egereen saba kanaa yookiin hawaasa naannoo kanaa maal ta'a jettee yaaddame akka jiraataa ganda sanii yookiin godina saniittati. Har'umaanuu jammaree dirree kufaatii keessaa woma abdiin qabu there is no vision in future bakka hin jiru jecha dhumallee jedhaa jira waan akka wallaalee cadhi jedhee titti'aa jira malee waan takkatti hin qabu yaadumee hin jiru jechuudha egereen isaa duwwaarra duwwa yeroo ammaa uummanni maal yaadaa jira lafa shaqii lafa beektaa warqiin jiru baqannamumaan teena biyya tanaa baanamumaan teena eessa gorra eessa seenna. Dirjiitilee adda addaallee gaafa biyya adda dhufanillee warra isaanirra gadi hin darranu gulantaatti fe'anii achi nyaatanii callaa waraana isaaniitiin bobbaafatanii uummataan dararaa jiranii nu qaqqabanuu baadiyyaa sanaan rakkatarra biyyaa baanaa yookiin galaana kennaa yookiin lafa wayii nuu baasu jedhanii waaquma kadhataa bifa buqqa'anii lafa tokko gara lafa tokkooti sochii abdii akkasii qaban malee nami ammoo waaqan jibbaatu malee waan silaa biyyiinii nami qabuuni duwwaa waa takkarkaan qabanu abdii kutataniira. Tole ulfaadhu. Suma haasofnu dubbiillee gara xumuraatti deemaa jirra siin jedhee ammas immoo dudubba si deebisuuf an dirqame. Godinni Gujii akka ji'oogiraafii naannoo irraa hubatamutti lafa badhaatu lafa magariisaadha irra bal'aan godina sana. Godinni kuni gaafa akkana hir'ina roobaatiin miidhamu gargaarsi godinoota biraarraa yookiin immoo qaama dhimmi kun ilaallatu mootummaas haa ta'u uummata Oromoo immoo kan biroo godina biroo keessa jiranirraa hawaasa kana dhaqqabuudhaaf wanni godhame jira akka godina keessanitti yookiin immoo jalqaba naa kaastetti dhaabbileen miti mootummaa NGO'n adda addaa akka gara sana hin dhufne godhamanii naan jettee jirta isa kana irraan deebi'u akka hawaasaatto hawaasni maaliifan kana siin jedha aadaa kan keenya keessatti Oromoon sirna ittiin wal gargaaru qaba sirna ittiin wal hadhaadhiyuu qaba kanaaf mee godinootiin bira kanneen dhumtii Gujii dhumti fakkeenya Gujii kara lixaa jiran kanneen biroo ollaa sana kan jiran immoo hawaasa kana dhaqqabuudhaaf wanni godhamaa jiru jira godina sana keessatti yoo hin jiraanne akkam jettame. Dhugaadha kun sila namummaa waan godhamu haala yeroo keessa jirruuti kana hundumaayyuu namarraa gaddabee jechuudha. Rakkoon jiru lafa keessa haalli bulchiinsaa dhibameera waan ta'eef dhiboontu waan jirtuuf
eenyuttuu bahee kana mari'ata inni bahee mari'atuu danda'u hin jiru dhibi guddaa katee kana waan taateef akkuma waan dirjiitilee jiru ka dhufanii uummata tajaajilan san gaddabanii fedhii dantaa isaaniitiif oolfatan fedhii hawaasummaan bahee wal danda'ee wal bira dhaabbachuu jaalalaan wal hoogganuusa hundumaa irraa cufatanii irraa ugguranii jiranii karaa kanaan hawaasummaan waliinillee badee ammaatee namni haala hamaa keessa seenee akka sammuu bineensaatiin yaaduu jalqabeera. Tole mee xumura irratti erga ijaarsi hawaasummaa aadaan baay'ee dansaa ta'e kan uummanni keenya qabaataa ture sun haala yerootiin rakkoo booda keessa nutti dhalatteen erga aadaan kun akkas ta'e Oromoodhaaf maal dhaamta? Xumura irratti kanumaan goolabna waan ta'eedhaaf wanni itti dabaltu yoo hin jiraanne wal qabsiisiitii Oromoodhaaf maal dhaamta? Hawaasni sun immoo akka gargaaramuudhaaf keessattuu lammiilee Oromoo biyya hambaa jiran diiyaaspooraa Oromootiif akkasumas lammiilee Oromoo godinaalee Oromiyaa bakkoota haalli mijataa jira keessa jiran hundumaaf walumaa galatti wanni dhaamtu yoo jiraate asumaan carraa isaan siilaadha. Ani wanni jedhu yoo jiraatu ta'ee adduma kanarraa wanni jedhu uummanni Oromoo kaleessas jaalala beekaa wal gargaaraa wal bira dhaabbataa wal malee silaa kun waa qabaa kaa wal qabaa waan taateef kallattii jiruuni addee jirurraa eegalee ka qabu akkuma qabutti waan qabu waliif qoodee walii hiraa gurmuun keessaa haga alaatitti wal bira dhaabbatee wal utubee hambaa wal godhee wal hamburee rakkoo jiru kana hunduma keessaayyuu dandamatee ijaaree gara duraatitti akka darruufi rakkoolee tana keessallee saba jiran kana hawaasa amma keessumattuu godina Gujii ba'aa keessatti ta'ee rakkataa dararamaa jiru bulii olii dhabee oli gaddeemee jeeramaa jiru kana akka dhaqqabanu asumaa uu jedhee itti iyyaa jechuudha. Tole jiraataa godina Gujii bahaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aa nuu kaastee guddaa galatoomii. Akkuma kana gara fuulduraattis haalonni biroo yoo jiraatan akkasumas immoo haala godina sanaa irra deddeebinee kan wal iyyaafannu ta'a. Har'aaf turtii nu waliin gooteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ammas irra deebi'een siin jedhaa. Fayyaa ta'e ulfaadhu guddaa galatoomin siin jedha. Galatoomaa isinis nuuf jiraadhaaf nuuf horaa bulaa ilaaf gurra keenya nuuf ta'a. Yola,
Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qophiileen nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Jalqabaa haga dhumaatti waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif yaa ta'u injifannoon uummata Oromoof.